iwaatu jira waatu dubbiin garaalita maaliif fakkaatu waatu jira waatu iwaatu jira waatu waatu jira waatu iwaatu jira waatu digni lammiilisa. Ashamaa harroonni kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda olaabu oduu fi odeeffannoowwan keenya yeroo hundaa isin biraan geennuun har'as odeeffannoo biraatiin walitti deebineetiin jirna. Erga hundeeffamee walakkaa jaarraa tokkoo kan guute waraanni bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo hundeeffamee mootummaa dhufaa darbaa waliin qawwee walirratti kaasuun irraa hin oolle. Sirnoota darban ofirraa qolachuuf biyyoota ollaa kanneen akka Eertiriyaa fi Keeniyaa keessa mandheeffachuudhaan qabsoo isaanii itti fufaa turaniiru. Seenaa keessatti garuu yeroo osoo mootummaan maqaa Oromootiin biyya bulchuu waraanni bilisummaa Oromoo waliin qawwee walirratti kaasan kun isa jalqabaati. Kanuma irratti hundaa'uudhaan sababoota ijoo rakkoo nageenyaa Oromiyaa furuu danqan keessaa yaada xiinxaltootaa fi miidiyaalee wabeeffannee isiniif qopheessineetiin jira. Hanga xumuraattiin waliin akka turtanis isin affeerra. Mootummaan rakkoo nageenyaa furuuf hidhattoota waliin dubbachuu xiyyeeffannaa isaa taasisee akka hojjetaa jiru irra deddeebiin ni ibsa. Keessattuu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin hanga qaama sadaffaa hirmaachisuuttis ga'eera. Hidhattoonni kunneenis rakkoo karaa nageenyaan furuuf fedhii qabaachuu isaanii mariiwwan geggeeffame irratti ibsaniiru. Marii Taanzaaniyaatti marsaa lamaaf geggeeffame akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama. Mootummaan Itiyoophiyaa kanaan duras hidhattoota qabsoo bilisummaa Oromoo jechuun socho'an adda bilisummaa Oromoo waliin dubbataa tureera. Garuu wal balaaleffachuun madda rakkoo biyyattii ta'ee mootummaa fi hidhattoota gidduu dhabamee hin beeku. Akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2018 mootummaan olaantummaa TPLF yookaan wayyaaneen durfamu gara mootummaa jijjiiramaatti wayita geeddaramu adda bilisummaa Oromoo karaa nagahaan qabsaa'uuf waliigalteen Eertiriyaa irraa gara biyyaatti deebi'eera. Dhaabni kun waraana of jalaa qabu mootummatti kennuu ibsus kanneen adda ba'anii bosonatti hafan garuu fincila isaanii itti fufaniiru. Waggoottan ja'an darbaniif walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota kunneen gidduutti raawwatameen tureen rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa jeeqeetiin jira. Hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa socho'an kunneen maqaa ABO WBO jedhuun kan qabatan itti fufanii mootummaan ammoo maqaa shanee jedhuun waamuu itti fufeetiin jira. Maqaa kanaanis shororkeessaa jedhee farrajeera. Haa ta'u malee hidhattoota kunneen waliinis nagaa buusuuf mariin geggeeffamee bu'aa qabatamaa uummanni eeguu hin buusin tureetiin jira. Mootummaa fi hidhattoonni kunneen osoo nagaa buusuuf kutannoo qabaachuu isaanii ibsanii sababoonni rakkoo kanaa maali kan jedhu isiniif qabanneetiin jirra. Ebla bara 2023 wayita mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaatti marii eegalan nageenya waraanni bu'a jedhamee uummata biratti abdii guddaan eeggamaa tureera. Mootummaas ta'ee hidhattoonni marii haala kanaan eegaluu nageenya buusuuf bu'uura guddaa kaa'aa jechuun ibsa isaanii mataan baasaniirani. Uummanni waggootaaf nageenya dheebotee marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegaluun boqonnaa akka kennuuf ibsanii turan. Mariin Taanzaaniyaa akka eegalu yeroo jalqabaaf ebla 25 bara 2023 kan ibsan ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Aliiti. Haala kanaan mootummaan Itiyoophiyaa hidhattoota waliin ta'ee mari'achuun mataansaa seena qabeessa ture. Marii kanarratti hidhattoonnis mootummaanis adeemsa kennanii fudhachuutiin nageenya uummataaf jecha araara ni buusu jedhamee eeggamaa tureera. Mariin marsaa jalqabaa kun haaluma gaariin geggeeffamaa ture. Garuu dhumarratti waliigalteerra akka hin ga'amne qaamoleen lamaanuu ibsa baasaniin dubbataniiru. Haa ta'u malee wal dhabdee jiru waraanaan osoo hin taane mariidhaan furuun akka barbaachisuu fi kanaafis mariin marsaa biraa jiraachuu akka qabu waliigalanii adda bahaniiru. Marii kanarratti qondaaltonni mootummaa ol aanoon qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo waliin yeroo torbaan tokko caaluuf wal bira taa'anii mari'achuun milkaa'ina guddaa ture. Garuu haaldureen qaamoleen lamaan dhiyeessan adeemsa marichaa akkaan yaaddessaa taasiseera. Qaamoleen lamaanuu marii marsaa jalqabaan barbaachisummaa rakkoo karaa nagaan furuu fi marii biraan wal arguutti wal ta'uu isaanii malee dhimmoonni irratti mari'atanii fi irratti wal dhabdan maal akka ta'e bal'inaan ibsuu irraa garuu of qusatanii turan. Haa ta'u malee wayita mariin marsaa jalqabaa Zaanzibaaritti geggeeffamaa turetti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waraanni itti fufeera. Qaamoleen lamaanis mariirraa baanaan wal komachuu itti fufaniiru. Caamsaa 17 bara 2023 ibsa kan baase waraana bilisummaa Oromoo wayita marii nagahaa walitti bu'iinsa laaffisaa deemuuf walii galamus caamsaa 3 bara 2023 irraa eegalee mootummaan haleellaa haaraa nurratti bane jechuun bakka humnoonni isaanii socho'anitti waraanni cimuu ibseera. Mootummaan gama isaatiin waraana erga marii Zaanzibaarii hammaachaa jira jedhamu kana ilaalchise ifatti wanti jedhe hin jiru. Waraanicha humnoota mootummaattu eegale jedhee himannaa waraana bilisummaa Oromoo dhiyeesseefis deebii ifatti osoo hin kennin
afaan qabataniiru. Mariin marsaa jalqabaa erga geggeeffamee booda baruma kana keessa ji'oota 7 booda Sadaasaa bara 2023 marsaa lammaffaaf qondaaltonni olaanoon mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaatti wal argan. Marii kanarratti ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirrabsaa yookaan maqaa masoo Jaalmarroo jabalatee qondaaltonni waraanichaa hedduun argamaniiru. Kun immoo marii kanarratti wanti guddaan akka eeggamu taasiseera. Haa ta'u malee mariin kunis walii galtee malee xumurame. Xumura marii kanaa irratti qaamoleen lamaanuu quba walitti qabuun ibsa walirratti baasuu itti fufani. Qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo mootummaan qaama muraasa faayidaan gowwoomsee galchuuf jedhee komate. Mootummaan ammoo haaldureen waraanni bilisummaa Oromoo qabatee dhihaate kan qabatamaan hojiirra ooluu danda'u miti jechuun yaada isaanii kennaniiru. Wayita mariin marsaa lammaffaa geggeeffamaa turettis mootummaan waraana cimsee jiru jechuun waraanni bilisummaa Oromoo komii isaanii itti fufaniiru. Addunyaa irratti waraana gaaga'ama dhale hedduu araarsoo buusuu keessatti muuxannoo kan qaban dippiloomaasiin duraanii US obbo Baay'isaa Waaqoyyaa qaamoleen lamaanuu wal shakkaa gara marii nagaatti seenan yoo ta'e marii booda wal amanuu dhabuun isaanii dhugaa ta'uu mirkaneessuuf waraanatti deebi'uu danda'u jechuun yaada isaanii miidiyaa Great Britain kan ta'e BBCtti dubbatanii turan. Jalqabuma qaamoleen marii taa'uu dura dhukaasa dhaabuu irratti wal ta'uu dhabuun maricha ija shakkiin akka wal ilaalamu kan taasisu jechuunis dubbataniiru. Marii seena qabeessa mootummaan Itiyoophiyaa fuulaa fi fuulatti hidhattoota waliin taasise milkeessuu dhabuusaatti kan quba walitti qabaa turan qaamolee lameen qofaa miti. Aangaan ministeera nagahaa fi ministeera caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'a mariin araaraa Daar es Salaam akka gufatu kan godhe mootummaa ani keessa jiru kana jedhee amana jedhanii yaada isaa ifaan ifatti barreessanii turan. Kana malees mootummaan rakkoo jiru hubatee marii nagahaa qofaan hiikuun murteessaa akka ta'e itti amanee wayita marii gaggeessaa jirutti qaamuma mootummaa keessaa ammoo gareen biroon waraana bilisummaa Oromoo ni balleessina jedhanii dubbataa waan turaniif warra kaanis xiiqii keessa galchanii sochoosani. Borumtaa mariin araaraa qaamolee lamaan gidduutti Taanzaaniyaatti eegalame gama mootummaatiin ololli oofamaa akka ture obbo Taayyeen BBCtti himaniiru. Jidduma kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo yookaan maqaa mootummaan ittiin waamu shanee balleessinaa cabsaa jirra kan jedhu ololli akka eegales dubbataniiru. Olola qofa osoo hin taane waraana bakka hundaa socho'ee waan dur hin jirretu deebi'ee waraana waggaa 5 keessatti hin dhumne yeroo marii keessatti fixuuf dhumaatiin godhame jedhan. Yaadni aangaan mootummaa kun BBCf kennanii fi wayita mariin nagahaa geggeeffamutti loltoonni mootummaa waraana banuun ejjannoon mootummaan hidhattoota waliin nagaa buusuu irratti qabu hoggantoota hunda biratti wal fakkaataa akka hin taane mul'isa. Mootummaan hidhattoota karaa nagahaan socho'uu barbaadan jedhu bakka isaan irraa jiran walitti qabee iddoo isaaniif qophaa'etti deebisuun yeroo garagaraatti ibsa kennaa turaniiru. Keessattuu adeemsi hidhattoota deebisuu kun mootummaa naannoo Oromiyaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kan gaggeeffame yeroo tokko miti. Garuu kaayyoon gooroo adeemsi kun kan barbaachiseef nageenya buusuuf ta'us rakkoo nageenyaa ammoo itti hammaataa yeroo deemutu mul'ata. Gidduu kanas hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa keessa socho'an deebi'aa akka jiran mootummaan naannoo Oromiyaa miidiyaalee garagaraa irratti ibsaa jira. Kunis erga waliigalteen ajajaa waraana bilisummaa Oromoo duraanii zoonii giddugaleessaa Jaalsanyii Nagaasaa fi aangaa'ota naannichaa waliin mallattaa'eeti. Paartiin badhaadhinaa Oromiyaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kallattii hundaan galuu itti fufanii jiru jechuun guyyaa guyyaadhaan ibsa baasuu itti fufaniiru. Addi bilisummaa Oromoo waboon ammoo waliigalteen mootummaa waliin taasifame hin jiru jechuun haaliitiin jira. Gorsaan olaanaan adda bilisummaa Oromoo jireenyaa guddataa kun diraamaa mootummaa waan ta'ee jedhee hojjete jechuun nagaa uummanni gaafatu sana fiduun hin danda'amu jechuun warri amma galan kanneen kana dura sababa rakkoo naamusaa miseensummaa keessaa ari'aman jechuun yoo dubbatan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Jaalsanyii Nagaasaa gama isaaniitiin booji'amanii osoo hin taane gidiraa ummataaf dursa kennanii galuu isaanii ifaan ifatti dubbataniiru. Mootummaan ammoo waliigalteen mootummaa fi qondaala waraana bilisummaa Oromoo waamicha nageenyaa fudhate gidduutti mallattaa'e qabatamaan hojii irra oolaa jira jechuun miidiyaalee irratti guyyuu beeksisaa jira. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad ajajaa duraanii waraana bilisummaa Oromoo Sanyii Nagaasaa rakkoo biraa uumuu irra karaa nagahaan filatanii galuun gaarii ta'uu dubbataniiru. Garuu ammoo tarkaanfiin kun akka waan wal waraansa Oromiyaa keessaa dhaabsisuun danda'amutti fudhachuun dogongora jechuun Facebook isaanii irratti barreessaniiru. Mootummaan tarkaanfii akkanaa fudhachuun haaraa miti kan jedhu Jawaar lakkoofsa faranjootaatti bara 2018 akkasuma loltoonni 1,300 ta'an Eertiriyaa irraa galan mootummatti dabarfamanii kanneenis ji'oota muraasa booda loltoota kana keessaa hedduun kaampii mootummaatii baduun humna waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafeetti dabalamuun akka isaan cimsan yaadachiisaniiru. Bara ittaanu bara 2019 keessa abbootii gadaa waliin ta'uun itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ture
diinaraas yookaan hundee dheeressaa dabalatee hidhattoota hedduu galchuu Jawaar dubbii isaanii keessatti tuqeera. Itti dabaluunis tarkaanfiin kunis sochii waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafe danquu mannaa baroota itti aanan lakkoofsi loltootaa lafti keessa socho'an dachaan dabalee uummatatti agarsiiseera. Jawaar Mohaammed bara 2021 ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa kan ture gollicha Teengee mootummaatti makamee kunis mootummaan abdatee sochii zoonii sanii laaffisuu irraa daranuu babal'ise jedhan. Jaarmiyaa riphee lolaa guutuu waliin mari'achuu mannaa ajajaa tokko yookaan murna tokko hawwachuu irratti fuulleffachuun nagaa waaraa buusuun danqaa akka ta'us himaniiru. Gara fuulduraatti mootummaa fi riphee loltoota bosonatti hafe gidduutti marii araaraa gochuuf walamantaan akka hin jiraanne taasisaa jedhan. Mariin Taanzaaniyaa fashalaa'uu booda wanti ta'es kanuma jechuun yaada isaanii cimsaniiru. Jaarmiyaan riphee lolaa ciccituun murnoonni haaraan uumamuun jeequmsi daran babal'atu taasisa jedhan. Addi bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo irraa dhalatee birkii ta'ee babal'ate kun hoggansa isaa Hayyuu Duree Daawud Ibsaa jalatti wayita Eertiraa irraa deebi'uu qabsoo karaa nagaa amanee mootummaa waliin walii galtee jedhan. Mootummaan kun wal waraana naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiran xumura gochuu yoo barbaade sababoota siyaasaa jalqabuma biyyattii lolatti seensan hiddaan furuun dirqama akka ta'e fudhachuu qaba jedhan xiinxallaa siyaasaa kan ta'an Jawaar Mohaammed. Haala yeroo ammaa sochii hidhattootaan wal qabatee biyyattii keessatti deemaa jiru keessattuu kan naannoo Oromiyaa yoo fudhanne wayita waraanni loltoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti geggeeffamu baay'inaan hin dhagahamu ture jedhan. Garuu dararaan uummataa butamanii mallaqa gaafatamuu, reebamuu, hidhamuun baay'inaan akka mul'atu himaniiru. Yakkoota akkanaaf mootummaan hidhattootatti quba yoo qabu isaan ammoo qaamolee mootummaan hidhachiisee bobbaasetu raawwate jechuun faallaa sanaa deebisu. Gareen lameen hanga haala hubatanii akka yakka itti hin fufne walii galtee irra hin geenyetti rakkoon hammaataa deemuu malee sirraa'aa kan deemu miti. Nageenyi hunda haa dursu, hubannoon haa argamu. Eenyu hubatee kana keessaa qalbeeffatu dhaggeeffatu. Asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqee.